Hirrafuu immoo buneeka waan na barbaachisu sabbeeka ayyaana isaa keessaan jiraadha waa maraa inni naaf abbaadha. Hirrafuu immoo buneeka waan na barbaachisu sabbeeka. Hi family, akkam jirtan yoo yaa jennee jirra harka fuuni nageenyi isiniif haa ta'u akkuma viidiyoo jalqabarratti raartan viidiyoo kanarraa hin dubbachuu dhufe jechaadha. Viidiyoon kun social media hawaasa guutuu dhuunfatee hawaasni guguddaan iyyuu namoonni feemasoonni gurguddaan irraa haasa'aa jiran jechaadha viidiyoo kanarraa. Garuu dhimmi viidiyoo kana ajaa'ibe dubartoonni maal taatan garuu ara dhugaa rabbi safuun irraanfatame banne baqa. Ay haadha ishii dhalte hanguddistatu maqaan arrabsamaati. Dhugaa haadha ishii deesse maqaan arrabsama gadhee akkanaa tan. Dhiirri Itoophiyaa salphattan garuu laal dhiirri Itoophiyaa viidiyoo kana ka argite gadi jedhii lafa badaa gammoojjitti galiiti gaara tabba maasaa qoti. Midhaan facaasi xaafii qoti. Qamadii garbuu qoti. Shamarran biyya alaa galte ruuza madamii akkasitti xaqallalu bartee biddeena bira hin ogeechee jennaan akkatti xaqlal gooti. Bakka dhume dubbiin xeeqlil goote gashiti sana booddee ati ani beeku dhiirri Itoophiyaa sababa kanaaf nu fuudhuyyuu sodaatee baqataa jira. Qaala'insi jireenya akkas ta'e dubartoonni akkatti nyaachuu jammarte dhiirri Itoophiyaa nu fuudhu maatirratti hafaa jirra yaa ijoollee taragaggaa akkaatatti nyaattan as takaakkala akkaataa itti uffattan as takaakkala irriba keessan as takaakkala akkaataa miidiyaa itti fayyadamtan as takaakkala aara hin dabbara. Garuu amma dhiirri kana argeetuma gaafii jaalalaa shamaraa dhiyeessu numa jira. Salphanne dhiirru akkanatti gizee tokkoon haga san afaan hin godhata jedhee yaadu garuu kan dubartii na ajaa'ibee naan ta'e. Na ajaa'ibee na dhiisuu dide malee irriba wayii natti fakkaate abjuu wayii sanummoo faarfannaa itti banatte akkana jechaati galchiti. Amaanyiin teenya tun cimtuun keenya kun qoy maal taatan dubartoonni dhugaa lakki viidiyoon kun hin fokkisa. TikTokii feemmasuudha jette isa Adonaayi Sigit feemmas jedhe isa san dhugaa seetanii dubartoonni waan argitan hin ta'inaa. Borumee haadha keetitu arrabsama akkatti nyaatte dhiirri borsi fuudhu manatti si gasha. Dhaabatteen haftu. Idmee mana haadha keetiin jiraattu sababa keetii haati kee waqqafamuu maaliif barbaachise? Ara dubartoonni miidiyaa sirreessa dhugaa araboonnuu kana amma laaltee maalluun jetti Itoophiyaan akkatti nyaatti jetti oluun hin galchiti hojiidhayyuu. Indee mana oolsiti jetti madaamin ruuziin madaamin daddaraa keessatti nafu hoodachi ilaaloon kana laalu viidiyoo kana ollaan. Naante salphanne bakka barana maaluma argaa jirra garuu waa maaluma argina dhugaa yaa rabbati nuutoo shiyaa Yesuus kokoottu dafiitu maaluma raanaata dafiitu nu kottu. Banne bakka bara kana dhugaa takkaan dhiirri nu fuudhaan jiru. Shamarree biyya Arabaa bultiidhaan taatu gaafa jedhan kana laalanii shamara hunda walitti nu arrabsaa jiran. Bakka salphanne turillee amma TikTokii guddifachuudha jette. Ara seeratti nu dhiyaattu seerri yoo jiraate adaraa seerri midhaan kabajoo jiraate adaraa seerri midhaanii jira taanam mucayyoo kana seeratti nu dhiyeessa. Ara nu dhiyaattu warri jettan lakkoofsa tokko barreessaas koomantii jalatti seeratti nu dhiyaattu jettan. Indee ilmi dhiiramee biddeen akkasitti hin xaqallalu naante dubartiin akkamitti akkanatti gashiti. Tamee salphanne barichi bara dhumaati ijoollee koo. Video kana like godha walitti share godha wal dhaqqabsiisa wal gorsa hariyaa ta'e gorsa hariyaa dubaraa TikTokara Facebook media kamu ka fayyadamtu gorsa waan fokkisaa kanarra walaa dhoowwan waan ciggisiisaa kanarra walaa dhoowwan booddee salphanna maqaan dubartoota biyya ormaa jiran walumatti nu arrabsama amma kana laalee dhiirri han fuudheyyuu gadi nu dhiisa han fuudhee nu hiika aneerumne iyyuu ni hiikamna natti fakkaata kana arguu kana achi asii biyya galtee kan akkati nyaachuu barte ana gaafa galte jiraana nyaatti naan jedha gadi na dhiisa. Haati eebbuu takka viidiyoo kanan argin malee rabbitu natti fuudhe abbaa eebbutu nyaatti naan jetti amma na jala nan fuudhu innuu yoo mana dhiisa laata. Salphanne ara dubartootaas takaakkala amma dhiirri Itoophiyaa furmaanni keessan dhiironni Itoophiyaa jirtan jechaadha. Bilbila guddaa akkanatti qabattanii Finfinnee teessanii TikTokii taap share copy link repost duet jechuu dhiisati
Gibrinna baadiyyaa gara midhaan qotaa facaasa xaafii qotaa qamadii facaasa garbuu facaasa bakka mootummaan keenya barana filannoon qamadii biisidha jedhe isheen garuu biddeen nyaatte xaafiin hin jiru akkatti Itoophiyaa waddadeera filannoon kan xaafiti bara qamadii kadhachuurra gara qamadii oomishuutti waan jijjiiramne filannoo qamadiidhaan godhe mootummaa kanaafuu nuti kaqoonu yookiin kabeeynu qamadii odogoote illee odoo daabboo tolfattee illee daabboo akkasitti nyaatte haa ta'u biddeena hagas ga'umoo akkanatti biddeen tokko gizee tokkoon afaanuma ittiin amma haasofnu kanatu danda'eetuma liqimse aranan dhibee ijoolli warri sinii gale naa hima yoo dhuguma afaan ishii laastikii wayii as keessaa yoo qabaatte yookiin istiishii wayii qabaatte yookiin kameeraa zorgootee jalaan gadi yaasi ta'e malee gizee tokkichi akkasitti kana hunda fixxee hima nyaatte jiraatti hinuma dandeeche dhaabbatte deemti intalli sun salphanne yaa Oromoo salphanne sanuyyuu sanuun intala Oromooti duratti ijoollee soddaa kana kan akkas godhan argina ijoolleen Oromooillee jammartee bakka ijoolleen Oromoo maraatte ijoollee tiktookii feemasii ta'uu barbaadda taanaan viidiyoo gaggaarii hojjedhu viidiyoo gorsa qabu takkataataayii seenaa dhugaa waan ta'e hojjedhu dhugaa ifeemmasta akkasitti an seenaa koo miidiyaa irratti haasa'uun barbaadu malee seenaa koo kutaa tokko jedhee haga kutaa dhumaatitti tartiiban haasa'ee dhugaa na femmasa salphaatti garuu seenaa koo miidiyaa irratti haasa'uu waan hin barbaanneef malee garuu waan akkasii kan hojjedheen femmasu abadan hin femmasuun barbaadu karaa tiktookii jedhee tiktookii boru gaaf tokko namni tokko riippoortii sirratti godhee sirratti gubata viidiyoo kee kana namni buufatee kaawwata gaafa ati guddattee kabajaa wayii argattee darajaa guddicha irra geesse tokko viidiyoon kee kun ol baafamee sitti maxxanfama salphinni kee gaafa san ilaal namni gaafa ati guddattetti si cabsa waan ati har'a seenaa fokkisaa hojjettu kanaafuu femmasuudha jettanii tiktookarii ta'uudha jettanii cimuuf jettanii namoota duratti beekamuudhaaf jettanii viidiyoo akkasiin hojjetin aan isinitti dhiirri isin fuudhu dhugaa shamarran maatii keessanitti maqaan galamaa kanaafuu viidiyoo kana sheer walii godhate adiraa jireenya keenya astakakkaluu qabna jireenya keenya gara seenaa fokkisaatti dabarsuu osoo hin taane jireenya keenya gara seenaa gaariitti hojjechuu qabna shamarran adaraa keessa kanaafuu viidiyoo kana like share subscribe gochuudhaan wal qaqqabsiisaa walaa gorfannu waan dhaggeeffattaniif galatooma viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii